عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبرات ويتوددات وردفتو تقبجمتو تا ميديا كينيا شمال كفونا كم يرتو جتشا بعد ابن الفنيجر يا رمضان جلا قلتي اي سنجي جلا قلتي لا سنجي جتشا وردفتو كينيا ودو قمتشا سنجي قبل دين فجرة فيديو كان حاجات مرات لقي فلا نموني ماتي كيسانيف مشالي من رمضان برباد chuudha waan adda barbaadan hello jedha yeroon amma waan ta'eef galmeessuu jalqabnee jirra akkuma bira darbee namoonni nabeettan nabeettu deetii yaada karaa social media isa TikTokii fi YouTube kiyya guddaa duraanitiin jechuudha. Kanaaf yeroo ayyaana kana kan nuti raabsinu yookaan isinitti gurgurru tamira, biintoo, doqeetii, sukkaara waan adda jechuudha. Waan mana keessa waan isin barbaachisan jechuudha. Waan shorbaaf illee ta'u shorbaas jira. kanneen namoonni barbaadan WhatsAppiin naquunnamtanii isin birrii akaawuntii maragalchuudhaan maatiin keessan dhufee fudhata jechuudha. Akkuma bara darbee jechuun keessan ni beekta jedheeti yaada. Kanaaf iyyuu tamiraas namoonni barbaadan amma tamura yeroo ijoolleen hedduun biyya alaaraas ni galchinaa jedhanii achitti riyaala dirhamii waan adda addaa isinirraa fuudhu. Asitti yeroo ammaa tamiriin kaartooniin tokko qarshii 2300 gurguramaa jira. Kanaan argachuu dandeessu isiniin jedha. Amma yoo galmooftan waan isin barbaachisaa ta'e argattu gurratti isin caloo yeroo jedha isin jenna. Giifti dureen immoo rabbashaa dhuga. Kan kanarraaf immoo giifti duree itti guutanuu isaan ciisaniiru iyyuu. Heloo nuun jechuuf hin dagatinaa yaada keessan komentii jalatti nuu ka'aa. Waan isin barbaachisan maatii keessan biraan isinii geenya kan akka jarqitiraasii kan akka rabiyaa majlisii adda addaas yoo barbaadan jechuudha. Isin jaallannaa bakka jirtanutti nagaa nuuf qabaadhaa, nagaa nuuf ta'a. Yaada biraa yoo qabdu qabaattanis komentii irratti barreessaa isin jedha. Kanaafuu Ramadaanaaf guyyaa 28 waan akkasii xaafee guyyaa 28 kana keessatti namoonni waan akkasii isin barbaachisan isin barbaachisanii yeroo galmooftan argachuu dandeessu. Gatiin meeshaalee Ramadaanaa al tokko ol ba'aa, al tokko gadi bu'aa tokko miti jechuudha. Shorbaas ta'ee, biintoos ta'ee, tamira. Bareen gaddaa haga qarshii 3,000tti ol deemee ture tamiriini. Amma garuu gatiin isaa gadi bu'ee jira. 2,300 kaartooniin tokko firee 8 qabata jechuudha. Kana jechuun hisaaba tokkoon isaa qarshii 275 ta'a laatanitti fakkaata. Akkas kanaaf aalii keessaniif ollaadhaafis maatii keessaniifis yoo barbaadan heloo jedhaati yeroodhaan Ramadaan osoo jala hin gahin jechuudha. Maatii keessan biraan isiniif geenya. Inni qaqqabe dhufee fudhata. Inni qaqqabni ammootu geeffamuus hin danda'ama rakkoon hin jiru. Lakkoofsa WhatsAppii kanaan naquun nama WhatsAppii qofa. WhatsAppii raannaa argattu isin jala daawwatsa keenya Ramadaan barakaa isiniif haa ta'u. Eid Mubaarak moo Ramadaan Mubaarak jedhama. Ramadaan Mubaarak isin jala daawwatsa keenya like share gochuu hin dagatinaa. Heloo jira WhatsAppii raannaan dubbadhaa waa hundayyuu isin jedha yeroo gaarii qabaadhaa.